Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caqabtoota sagalee tanaa tun miidiyaa teenya miidiyaa qeerroo. Miidiyaa waa'ee dhugaa malee soba irratti naasu. Miidiyaa teenya waliin haa guddifnu sheer godhaatiniin amma dhimma tokko waa'ee qilleensa Oromiyaa irratti waan qabannee isin dhiyaannu. Obsaan nu dhaggeeffadhaa nu waliin turaa isiniin jedhaa. Ani Abdiisaa Gammadaati. Wanti haasaamu waan ajaa'ibaa waa'ee haaromsaatiin wal qabateetiin. Haaromsa jedhama. Garuu haaromsi kun afaan irratti hafe moo hojiidhaan gadi ga'ee jira. Haaromsa warri jedhu kunoo hiika haaromsaa hin beekani. Maaliin akka as ga'an dagataniiti moo waan as ga'anii kana tuffataniiti. Dhiiga qeerrootiin, dhiiga ilmaan Oromootiin as ga'uu hin dagatan moo kun maal jechuudha? Maaliif qeerroodhaa maaliif bootaa maa hin kennineef? Qeerroodhaa kabajaa kennamuufii qabaatu maaliif hin kennineef? Qeerroon kennaa dhiiga isaatti dhangalaasee har'a as ga'e faayidaa irraa argataatiin hin jiraa. Ummanni Oromoo asirraa haaromsa kanarraa sirna isaa kanarraa faayidaa ta'e argataatiin hin jiraa. Mootummoota dabran duuba garagalleetiin yoo ka ilaallu taate mootummoonni Habashaa duraanii wayita aangoo qabatan waan akkamii godhaatiin hin turan. Fakkeenyaaf mootummaan Wayyaanee gaafa aangoo qabatu deebisanii ijaaruu jedheeti biyya ofii ijaaraatiin hin ture. Biyya keenya ijaaruu yoo baate maaf ammallee biyya keenya maa diigaa? Maa addaan nu qoqqoodaa? Gootota keenyaa maaf bakka hin laanne? Gaafiiwwan uummata Oromoo ka'u yoo hunda deebisuu dadhabe keessaa gaafii ijoo tokko lama maa hin deebifne? Gaafiin uummanni keenya jarra tokko oliif irratti wareegamaatiin hin ture. Gaafii abbaa biyyummaa, gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u. Gaafii kana, gaafii siidaa Minilikii Finfinnee keessaa haa ka'u. Kuni waggoota meeqa haasaamaatiin hin ture? Moo innillee sabboonummaan isaa gara Habashoota haadhatu sabboonummaa Habashaa irratti guddise? Moo abbaadhaan quba waliin qaban? Moo warruma soddaatii fi garumoorra eessumaa kanaachi godhateeti moo? Kana isumaaf dhiisaa. Osoo sabboonummaan Oromummaan isa quuqxee jiraattee osoo waan as ga'eef kana waan isa as geesse rabbiin waliin ka beeku taatee siidaa Minilikii, siidaa nama bineensa, nama uummata keenya nyaataatiin hin ture, nama haala suukanneessaadhaan, nama akka namaatitti yaadne akka bineensaatitti yaadu. Siidaa isaa kana asirra dhaabee uummata isaa nurratti hin geerarsiisu ture. Siidaa gootota keenya, siidaa Taaddee Birruu achirra dhaabaatiin hin ture. Nama lafa isaa irratti quuqamni Oromoo isa kaaseetiin nama Oromummaadhaaf kenne. Amma waa'ee haaromsaa irratti yoo ka deebinu taate haaromsi kun uummata Oromoo haaromeetiin fayyadaa jira moo miidhaatiin hin jira? Oromoon kutaalee hedduu qabdi. Kutaalee Oromoo keessaa hunda maqaa dha'uullee yoo baanne akka fakkeenyaatitti fakkeenyaaf kutaawwan Wallaggaa keessaa uummanni Wallaggaa sirna kanarratti fayyadamaa jira moo miidhamaatiin hin jira? Uummata Wallaggaati sirna duraa sawwayyamoo sirna ammaa sirna makeenyaan bulla nuti Oromoodhaan bulla jedhu kana isaa wayya. Kana uummanni keenya guutuun hin beeka. Uummata Wallaggaa akka uummata biraa biratti fudhatama hin qabaanne godhaniitiin olola garaagaraa irratti odeessanii nu jibbisiisuudhaan. Dogongoraan namni sabni kamuu
nama dogongoraa hin qaba. Nuti wallaalaa keenya gorfannee dogongoraa keenya irraa tarreetiin waliin deemuu hin dandeenya. Dhaabni siyaasaa maaliif keessa seeneetiin siyaasa isaatti daldalata? Asirratti godinaalee Oromiyaa keessaa fakkeenyaaf godinni Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessa warroonni haaromsa hin feene kan Minilik calii calanqoo irratti lafee keenya cal godhee ummata kana achirra qubsiise. Ammallee isaan abbaa qabeenyaati, abbaa birriiti. Ummata keenya akka fedhanitti kaan waardiyaa godhatanii akka fe'anitti lugaamaniitiin nuun deemaatiin hin jiran achirratti. Maaliidhaaf yoo birrii jedhan birriin isaan harka jira. Yoo siyaasa jedhan siyaasa isaaniitu fudhatama qaba. Ammallee qeerroon keenya dhiigeetti dhangalaase amma fudhatama dhageettiin qabaatu achirratti. Yaa Oromoo maaliif kun ta'a? Gootuuwwan keenya bar kan akka Bakar Waaree, kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kanaaf hin wareegamne bar isaan. Isaan bar Oromoo bilisoomsuudhaaf ummata Oromootiif ifaa ibsanii ofiif bar dukkana keessa seenan. Nuti bilis tokko haa taanu. Waa'ee haaromsaa kanarra aanaa mi'eessoo godina magaalaa Asaboot keessatti wantoonni deemamaatiin hin jiru. Biyya tana biyya Oromoon guutuun beeku biyya gootaa biyya hayyuu goota meeqatu achi keessaa bahe ammallee nama takkaa fi nama lamaan qeerroon keenya maaliif dararama achi keessatti? Fakkeenyaaf namichi Abdul Hakiim jedhamu Abbaa Itsaayyee lammataa Abbaa Itsaayyee godina Abbaa Itsaayyee magaalaa Asabootiitiin namichi kun qabuu dadhabaniiti moo waan inni godhe ammallee iddoo jijjiiranii aangoo duraa irra daran kennanii fi ammallee ummata keenya kan ittiin dararaatiin hin jiran. Kuni maaliif ta'a? Biyyi sun bar biyya gootaati. Biyya Aadam Diimaati bar. Biyya Aashaati bar. Biyya Aashaa Kormeeti. Nuti seenaa daganne moo osoma beennu hubaa waliin jette saree. Waliin tashafaafannee hagayoom irra deemna. Hagayoom bira kunna. Hagayoom kenna kun siyaasa booda. Siyaasni suutaanii takkaan wanti ta'u hin jiru jenneetini. Warri siyaasaa kun ummata miiliyoona 60 of duubaa qabaataatini. Maaliif siyaasa jedhaa eenyuun sodaatan? Yoo gootota illee taate bar gootota hin qabani. Ka matarayyeessi hin sodaanne, ka isnaayiper hin sodaanne. Ka diina harkaan qabeetiin diina buuse. Osoo rasaasni akka itti roobu ka lubbuu ofiitiif iddoo hin kennine. Sabboontota akkanaa qabnaa bar. Yoo gootummaa taate, yoo hayyummaa taate illee beekaa qabna. Ka addunyaa ajaa'ibsiise. Ammallee ka addunyaa irratti fudhatama qabu. Nuti bar yoo beekaa taate beekaa akka Jawaarii fa'aa qabna. Ka akka Baqqalaa Garbaa yoo sabboonaa taate. Maandeellaa lammataa, Maandeellaa Oromoo. Ka uummata Oromootiif ammas hidhamaatiin hidhaa fi darartii osoo hin sodaatin. Quuqama Oromoo ifatti baasee ammallee irra deebi'ee mana hidhaa seenu. Kanneen dhageenyee waan isaan jedhamu dhageenyee waliin deemuu qaban. Opidiyoo yoo ka jennu taate keessaan tiim Lammaadha. Lammaan eessa boonaadha isaan tun? Maaliif warroonni isaa gadi hoo akka isaa kanatti deemaatiin hin jirani? Moo Opidiyoo moo dullattii sana kama duraanii sanuu hanqatanii jiran? Aangoon isaanii uummata Oromoo qofaa irratti.
isaan osoo sabboonummaa quuqamni lammii osoo keessa jiraatee lammii isaanii ka Harargee irraan buqqa'u ka Mooyyalee irraan buqqa'u ummata isaanii ka dararamu kana qubachiisanii waan isaan ammallee buqqisee lubbuu isaanii baasu kanaaf aangoo isaanii silaa isaan irratti mul'isuu hin danda'an. Maaliidhaaf callisaniitiin hin ilaalan? Moo kun shira isaanummaan xaxaa jirani kun nuun galle. Shiruma isaaniitu ta'innaa. Mootummaan tokko yoo umrii isaa dheereffachuu barbaadu ummata isaanii jedha. Seenaa wayyaaneen gaafa qabattu bar ummatuma isaanii rasaasaan fixaatiin hin turte. Maaliif gabayaa tokko irratti mallas namichi mallasiin dura namichi du'e jeneraalli isaanii bar ummanni wayyaanee isaan waliin dhaabachuu dinnaan gabayaa magaalaa tokko irratti rasaasa irratti roobse. Gaafa kana ummanni waliin dhaabate. Moo kunniin illee siyaasa akkanaa kana umrii dheereffachuudhaaf nurratti adeemsisaatiin hin jiran. Nuti waa'een Oromummaa kun baay'ee nu dhibee jiraachuu. Ummanni keenya dhiiga dhangalaasee lafee isaa cabsee ifatti baanee wayita jennutti daran dukkana keessa seenaatiin hin jirre. Inni tokkummaa Habashaa, tokkummaa Itoophiyaa jedhamu kan Itoophiyaa amantaa takkaa, Itoophiyaa afaan takkaa kana uumuudhaaf deema. Kun abjuu hin fakkaanne. Kana ummanni Oromoo hin fudhataa. Kun waan hin fakkaanne. Innis dogongora isaatirraa barateetiniin ummata Oromoo dhiifama gaafatee yoo karaa afootitti hin deema ta'e laakiin hageenni of sirreessetti waliin deemuu hin dandeenya. Ammallee nuti hin rafne malee hin duune. Ammallee nuti hin rifne malee hin sodaanne. Akkuma wayyaanee kuffisne akkuma bineeyyotii sanniin qabnee kuffisne kanneen dadhabneetii miti. Ummanni keenya hin ka'ee jennaan akka duubatti hin deebine. Nuti sanyii Nadhii Gammadaati. Nuti sanyii Waaqoo Guutuuti. Nuti sanyii Abishee Garbaati. Nuti sanyii Taaddee Birruuti. Nuti warra seenaa ajaa'ibsiisaa qabu. Nuti sanyii Bakar Waareeti. Nuti sanyii Jaarraa Abbaa Gadaati. Kana sabni biraatu nu beeka. Kana osoo beekan nu tuttuquudhaaf hanga warroota aangurra jiran kana tuffatan tuffii isaanii nu arrabsan malee. Yaa isaanumatu nu ajjeese. Warruma aangoo jirutu nu arrabse malee isiin namittiin waslaakkaan sun ka gara feete hoteelarraa maal qa'ee yartu Oromoo arrabsuu miti waa'ee Oromoo haasa'uu hin dandeessu. Jecha ulfaataa amma irra deebineetiin of hin arrabsinu. Tanan durallee nu arrabsaatiin hin turan. Kun arrabni kun nuuf haarawaa miti. Yaa uummata Oromoo nuti tokko haa taanu. Wal qoqqooduu haa dhiisnu. Amantaadhaan wal qooduu haa dhiisnu. Gandaan wal cicciruu haa dhiisnu. Nuti Oromoon tokko. Nuti Oromoon Booranaa fi Barreentu tokko. Nuti akkuma tokko ta'e diinii kennaa tokko. Nuti Oromummaa qofaa miti. Nuti ilmaan Kuush tokko ta'uu qabaanna. Gaafa tokko taane waa hedduu jijjiiruu hin dandeenya. Ummata hin jaalanne, ummata argaa keenya hin feene, ummata sirnuma duraanii san deebisuudhaaf ibjootu waliin warra nu feene waliin ammallee hin deemu. Kanaaf haasawa kiyya asirratti goolabaa yeroo naa kenname hanganuma hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa Oromummaa isiniif dhaama. Isin warri viidiyoo kana dhageettan sheer
sheer nu gochuu hin dagatina. Uummanni keenya seenaa ofii waan dagataa jiru fakkaata. Hanga fiilmii jaraa laaleetiniin laayikiif sheer godhu keenya kana wal dhagaasiniin jirra. Diinni keenya kanumaaf nu tuffateetiniin waan jajjabaa nuun je'aa jira. Ayyee nagaarra nu tura. Hanga sagantaa biraatiin wal deebinutti nagaa isiniin jedha.